Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kumaraa miidiyaati odeeffannoowwan guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhufnee jirra. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin dhimma xalayaa Doonaald Tiraamp barreessanii kan ilaaluta. Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa wajjin wal qabatee xalayaa tokko galagalchisaa biyyoota gaggeessitoota biyyoota garaagaraaf godhanii kallattiidhaan garuu pirezidaantii Misrii Abdul Fattah Alsiisiif barreessanii jiru. Kanaaf waa'ee qabiyyee xalayaa kanaa kan wajjin ilaaluta. Gama biraatiin ammoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuu artiist Natsaannat Warqinee wajjin wal qabatee odeeffannoo qindeeffannees qabna. Kana duwwaas osoo hin taane immoo yeroo ammaa kana pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni pirezidaantummaa biyyattiitti yeroo ammaa kana filannoo gaggeeffamaa jiruu fi dorgomaa jiru. Kanaaf bu'aan filannoo hanga ammaatti jiru maal mul'isaa kan jedhu kan wajjin ilaalutaa jechuudha. Odeeffannoowwan guyyaarraa wajjin Joonsii Ayyaanaa isin waliin turtiin taasisa jechuudha. Nu waliin tura. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin muddama hidha haaromsaa abbayyaa irratti jiru furuudhaaf fi ajandaa koosa jalqabaa godhadheen hojjechaa jira jedhanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Egaa Doonaald Tiraamp gidduu kana dhimma kana kan isaan dubbatanii hidha haaromsaa Itoophiyaa wajjin wal qabatee wal dhabdee biyyoota lamaan keessumaa Itoophiyaa fi Gibsi gidduu jiru karaa nagaa furuun akka danda'amutti Doonaald Tiraamp kan nan hojjedha jedhanii kan isaan jiranii. Kanaaf Ameerikaan gidduu seentummaadhaan biyyoota lamaan keessumaa biyyoota lamaan duwwaayyuu osoo hin taane Sudaanis dabalatee jechuudha. Karaa nagaa dhimmi kun furamuu akka danda'u irratti hojjechuudhaa fi hojii koo keemmata doonii hojiiwwan hojjedhu isa hangafaati jedhaniiti kan isaan dubbatanii jiranii. Nageenyi waaraa baha giddu galeessaa fi Afrikaatti akka dhufu hojjechaa yeroo jiru kanatti muddama hidha haaromsaa laga abbayyaa waliin wal qabatee jiru furuudhaa fi ajandaa jalqabaa godhadheen irratti hojjechaa jira jedhaniiti kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Doonaald Tiraamp kana kan dubbatanii xalayaa kallattiidhaan pirezidaantii Misrii Abdul Fattah Alsiisiin barreessaniini. Galagalchisaa immoo pirezidaantii Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasiif barreessaniiti kan isaan jiranii. Xalayaan Waayit Haawus irraa barreeffame kuni kan agarsiisu Ameerikaan dhimmicha ejjennoo jabaadhaan ammayyuu itti deemaa akka jirtu kan mul'isudha jedhameeti kan jiru jechuudha. Dhimmichi yaaddessaa ta'ee yeroo jirutti tarree ajandaa koosa jalqabaa godhadheen jira. Muddamni hidha haaromsa Itoophiyaa wal qabatee Misrii fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdeen hammaatee gara waraanaatti akka hin deemne Ameerikaan ciminaan kan hojjettuu fi isaanis immoo karaa nagaa biyyoonni laga kanatti gargaaraman yookaan bishaan kanatti gargaaramanii karaa nagaa akka isaan dhimma kana furuu danda'anii fi hojjenna jedhamee kan jiru. Akka xalayaa kanaatti yaada furmaataa Doonaald Tiraamp kaanii Sudaanis Gibsis bishaan isaan barbaachisu argatanii Itoophiyaan immoo humna elektirikaa laga kanarraa maddisiiftu biyyoota kana lamaaniif illee akka isheen gurgurtu yaada furmaataatti jedhanii akka isaan kaane xalayaa kanarraa kan agarsiisu jechuudha. Egaa xalayaan kuni galagalchisaa gaggeessitoota biyyoota garaagaraatiif ergameeti kan inni jiru. Ni jalqabaa mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salman, pirezidaantii United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed akkasumas immoo pirezidaantii Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasii fi hoogganaa mana maree walaabaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buhaariif ergamee jira. Kun ammoo dhimmichi bifa idil addunyaa qabatee akka itti fufu kan agarsiisudha jechuudha. Ameerikaan yoom dhimma kana jalqabdi akkamitti immoo adeemsisti wanti jedhu ifatti kan kaa'ame hin jiru. Garuu immoo Washington dhimma kanatti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtuu fi gara yaada furmaataa haaraattis akka geessitu yaadamee jira jechuun kan gabaase BBCdha. Artiist Natsaannat guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Egaa du'aan boqochuu isaa hordofee namoonni jaallattoonni isaa deeggartoonni isaa akkasumas immoo namoonni dhimma kana itti dhiyeenyaan beekanii gadda isaanii ibsachaatti kan isaan jiranii. Muummeen ministeeraa Dr. Abbayyaa Ahmedis gadda isaatti dhaga'amee ibsataniiti kan isaan jiran jechuudha. Keessumaa artiist Natsaannat yeroo simannaa bara haaraa 2016 laga hidha haaromsa abbayyaatti gaggeeffamee sagantaa gaggeessitoonni fi qondaaltonni olaanoo mootummaa argamanitti argamee sagantaa sana gaggeessaa kan ture. Sagantaan sun akka inni jaallatamu akka inni bashannansiisaa ta'ee fi akkasumas immoo siyaayinaan akka gaggeeffamu kan godhee geessaa baatee jira. Kanaaf muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abbayyaa Ahmed sanas yaadachuudhaan du'aatti yookaan immoo du'aan boqochuu artistii jaallatamaa kanaaf gadda isaanitti dhaga'amee ibsataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo namoonni garaagaraa gadda isaanitti ibsachaa kan isaan jiranii. Egaa artiist Natsaannat hojii aartii duwwaa osoo hin taane hojii beeksisaa keessattis nama hojjechaa ture. Keessumaa immoo televezyiinii EBS irratti sagantaa televezyiinii gaggeessaa ture yookiin immoo qopheessee dhiyeessaa ture. Sagantaa jaallatamaa fi sagantaa baay'ee hawwataa akka ture hundumti keessaniyyuu kan beektanidha. Kanaaf artistiin jabaa
gabaan kun dhimmoota garaagaraa irratti ajandaa garaagaraa irratti dhiyeessaatti kan ture sagantaa televezyiinii kana jechuudha. Kanaaf daa'imman dabalatee dargaggoota dabalatee ijoollee dabalatee maatii dabalatee dhimmoota adda addaa kaaseeti kan inni irratti mariisisaa ture haasofsiisaa ture bashannansiisaa ture jechuudha. Kanuma keessatti immoo barumsa gurguddaas kan irraa baratamaa ture hojii gaggaarii akkasii nama hojjetedha. Egaa yeroo ammaa kana dhibee isaa mudateen guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Dhimma kana wal qabatee Ministeerri Aadaa fi Turizimii Itoophiyaas immoo gaddatti dhagaamee ibsateeti kan jiru jechuudha. Kanaaf maatii firoottan isaa hundumaatiif jajjabina hawwaa Maraan Miidiyaa. Odeeffannoo keenya itti aanuun hordoftoota keenya dhimma balaa konkolaataa guyyaa kaleessaa naannoo Shawaa Kaabaatti mudate kan kaasnu ta'a. Shawaa Kaabaa magaalaa Caancootti balaa konkolaataa mudate lubbuun namoota 15 darbee jira. Egaa balaan kun balaa baay'ee adda ulfaataa gadda mana baay'ee galchee lubbuu nama baay'ees galaafatedha. Nama 15 jechuun nama qoosaa miti. Kanaaf lubbuuwwan namoota amma kanaa galaafatee jira. Namoonni torbas immoo miidhaan irra qaqqabe mana yaalaa yookaan immoo yaalaa argachaa kan isaan jiran jechuudha. Kanaaf hangammaatti odeeffannoon dhimma kanaan ba'ee jiru konkolaataan magaalaa Finfinnee irraa gara Fiicheetti imalaa ture. Konkolaataan fe'iisaa guddaa daandii irratti baajaajii wajjin walitti erga bu'ee booddee konkolaataa deddeebisa uummataa yookaan minibaasiidhaan walitti bu'ee lamaan wal fudhatanii lagatti kan isaan kufanii achitti egaa balaan ulfaataa akkasii kun kan uumame. Konkolaataan deddeebisa uummataa keessaa kan turan konkolaachisaa dabalatee gargaaraa konkolaachisaa sanaa dabalatee namoota 13 kan ta'an achi keessatti kan isaan miidhaman yoo ta'u konkolaataa fe'iisaa kana keessaa daa'imman 2 lubbuun isaanii kan darbee fi walumaa galaa hangammaatti lubbuun namoota 15 kan darbee akka ta'edha kan gabaafamee jiru. Gabaasni kominikeeshinii Shawaa Kaabaa akka mul'isutti namoota torbarraa balaan miidhaa qaamaa qaqqabee akka jiruu fi isaanis wallaansa argachaa akka jiran kan ibsamee jiru. Ka'umsi balaa kanaas kan jedhame saffisa humnaa oliitiin deemaa waan turee fi konkolaataan kun jechuudha. Saffisa sana to'achuu fi qabuu dadhabuurraa kan ka'e balaan kun hundumtiyyuu akka uumame kan ibsamaa jiru jechuudha. Egaa konkolaachisaan sababa balaa kanaa ta'ee yookaan immoo balaan kun akka uumamuuf sababa ta'ee miliqee akka jirus odeeffannoon kun ni mul'isa jechuudha. Egaa konkolaachistoonni kallattii garaagaraatti yeroo deemanii eeggannaa guddaadhaan konkolaataa oofan yookaan konkolaataa konkolaachisanii saffisa isaa sirriitti hordofuu beekuun eessa gaa akka jiran egaa yeroo baay'ee namni baga nagaan dhufte jedha malee baga daftii dhufte namaan hin jedhu. Kanaaf nagaan galuutu waan hundumaa caalaa nagaan lafa yaadan ga'utu waan hundumaa caalaa. Kanaaf sababa balaa konkolaataa kanaa lubbuun namoota amma kanaa miidhamee maatii baay'ee gaddee jira. Kanaaf maatii gaddiitti galee maatii namoota isaanii hiriyoota isaanii maatii isaanii dhaban hundumaaf jajjabina hawwinaa garuu of eeggannoon yeroo hundumaa murteessaadha. Kallattii garaagaraatti kanneen bobba'an eegumsaa fi to'annaa isaanii ala akka hin taane of eeggannaadhaan konkolaachisuun baay'ee murteessaa akka ta'e gamanumaan dhaamuu barbaanna. Ugaandaatti yaadaan kan isin geessinu ta'a. Torban kun torban filannoo biyyattiidha. Filannoo pirezidaantummaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jirudha. Egaa kanaaf paartiileen morkattootaa fi paartiileen biyya bulchan odeeffannoo itti aanu kanaan hordoftoota keenya gara Ugaandaatti kan isin geessinu ta'a. Torban kun torban filannoodha biyyattii keessatti kamisa darbee filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture filannoon pirezidaantummaa jechuudha. Filannoo pirezidaantummaa kanaanii paartiileen morkattootaa fi paartiin biyya bulchuu wal dorgomaatti kan isaan jiranii. Egaa hangammaatti bu'aa qorannoo kan bu'aa filannoo hangammaatti ilaalameenis bu'aaleen garaagaraa galmaatti kan isaan jiran jechuudha. Filannoo pirezidaantummaa Ugaandaatti kamisa darbee gaggeeffame hangammaatti Yoweri Museveniin hangammaa dursaa akka isaan jiran garaagarummaa guddaatiin dursaa akka isaan jiran odeeffannoon ba'an kan mul'isaa jiranii. Akka bu'aa filannoo kanaatti Yoweri Museveniin dhibbantaa 76 harka 76 dursaatti akka isaan jiran kan ibsamaa jiru jechuudha. Gama kan biraatiin immoo paartii morkattootaa bakka bu'uudhaan kan dorgomaa jiran Bobi Wine sagalee harka 20 qofaa argatanii akka isaan jiran kan mul'ataa jiru jechuudha. Egaa pirezidaantii Museveniin maanguddoo gannaa 81 yeroo ta'anii pirezidaantii ta'uudhaaf yeroo torbaffaadhaaf yookaan marsaa torbaffaadhaaf dorgomaa kan isaan jiranii. Egaa ammas kan injifatan taanaanii walitti aansanii waggoota 45 biyyattii gaggeessuudhaaf kan kaadhimaman ta'uu jechuudha kan gabaase BBCdha. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaa irraa qindeeffannee kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Isin sanga xumuraatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa isin jenna. Yeroo kan biraa odeeffannoo kaanii walitti deebina. Maraan miidiyaa subscribe, like, follow gochuudhaan hordofaa maatii Maraan miidiyaa taasisin jenna. Horaa bulaa.